Kuni kaartaaf pilaanidha. Shashamannee ganda duwwaa afuriiti. Manichi kun kaaree 250 irratti isaa argamudha. Daandiin asii gadi ilaalu kun kunoo ollaan kun guutuun isaa akkuma argitan kana irratti iddoo gaariidha. Asfaaltii irraa meetira 60-70 dhibba waan hin geenye fagaata jechuudha. Karaa lama qaba. Akkuma arguurra jirtanii asiinis daandiidha. Kino asiinis akkana kuni gubbaan kuni kan asirraan ol ilaalee argamu kunniin isaa suuqotaaf iddoo daldalaatii jechuudha. Masgiidicha ammoo kunoo as biraan jira manumaan walitti aanee. Kinoo kun masgiida. Kuni masgiidaadha. Kuni mana. Manni masgiidni walitti maxxanee akkuma jirutti jira. Keessa manichaa seenee isin agarsiisa amma. Manni baay'ee bifa addaatiin isa dalagamee jirudha. Gatiin laafanii malee akkasi jirra. Mul'ise kaa kun osoo karaa afur qaba. Akkana jira jechuudha. Karaa lama qaba. Afur qaba. Karaa afur qaba. Isa kanaan illee yaa karaa afur qaba. Manni hara galfannaa qofaaf dadhabbii irraa qaamni bilisa ta'ee jiraachuu barbaadu qofti. Waaw. Feetu islaama ta'e feetu kiristaana ta'e hirriba nagaa keessatti raftee bulta. Doktora kanatu iyyuu impoonsara. Impoonsarri doktora kanaadha. Manichi keessa seenee booda isin garsiisa. Gatiin isaa miliyoonii 4 jedhamaa ture. Amma isiniif kadhadhee miliyoonii 3,600 naan ja'a inni garuu waan achirraa hafu isintu kadhata. Waan miliyoona 3,600 irraa hafu isintu kadhata. Ani 4 irraa miliyoonii 3,600 itti deebisee jira. Gaafa isin dhuftan miliyoonii 3,400 5. Intaa jedhee yaadaan. Akkasii asiinis kun suuqa godhuun ni danda'ama. Yoo barbaachisaa ta'e bilokkeettiidhaan iddoon kun suuqaaf hambifamee jira. Garasittis mana meeshaa kan godhan sunis kushiinaadhaaf ta'uu danda'a. Keessi kun kunoo ijoollee akkam jirtu nagaadhumaati kutaa keessummaa asiin keessa kana yoo as dhufne waa kinoo akkatti bareeda kutaa warri rafuudha algaa namaa laalle abboodhiis keessa kanaanis gandaa kana laalaa kunoo mana dhiqannaadhaa yookaan shaawar shintibeetii isa jedhamu sanidha. Ulaagaan hundi kan guutame bishaan qorraa feetan akkas taatanii kaatanii akkasi. Kuni saalawniidha. Waan inni fakkaatu ilaala. Waaw. Keessi isaa kunis akka ajaa'ibaatitti abboo aruusa fakkaata matumti manaatu. Kuni kolaadare onna argisiisanii. Kuni kolaadareedha. Kun ammoo doormii ijoolleeti. Akkanatti bulti jechuudha ijoolleen. Kutaa keessummaa doolaaba qabdi kunoo isheen kunuyyuu. Kuni kolaadareedha. Kuni saaloonidha. Walumaa galatti 1 2 3 shaaworiidhaan wajjin 4 kanaa wajji 5 gara nagadittis hafee jira kan biraallee. 5 isa kanaan 6 kichiin kaachbeetii jedhamu sanii mana aaraa yookaan doolaa maxbax bifa biyya arabaatiin yookaan biyya alaatiin ila kun istaandaardii eeggatee kan dalagame. Gaaza irrattis akkanatti fayyadama kuno. Agartanii mitiire qoraan bobeessuu maal jechuudhaaf wanni isin cinqamtan tokko iyyuu hin jiru. Viidiyoonni dheerataa waan ta'eef isinii gabaabsa. Kunoo torbaffaadha kuni mana meeshaa addatti kaayatanii ofiidhaan suuqii godhatanii asiin ammoo erga nyaatanii kaanii booda waan nyaatanii kaan itti gatanii kun duuba saniin mana dhiqannaati jechuudha. Viidiyoon dheerachuu irra jira walumaa galatti kana fakkaata. Baay'ee gaariidha. Asfaaltii irraa because meetira 70 yoo guddate fagaata. Akkasiitii itti dhiyaadha.